Namni milkaa'uu barbaadu carraa eeggata osoo hin taane wanta barbaadu ofiin uuma. Har'a wantoota milkaa'ina dhugaa ijaaran 4 isinittan hima. Hanga xumuraatti na waliin tura. Tokkoffaa dizaayir yookaan fedhii olaanaa. Milkaa'inni hunduu fedhii irraa ka'a. Fedhii yoo hin qabaanne tarkaanfii hin fudhattu. Kanaafuu fedhii kee ifa godhi gara fuulduraatti akkasii harkisuuf. Raayit obboleewwan lamaan Heenarii Foord, Toomaas Edisan wantoota wal isaan fakkeessuu lama qabu. Tokkoffaa oduu namoota biroo fi yaalii irra deddeebii baay'ee qabu sana keessatti kufaatii irra deddeebi'ee dhufu sana mo'achuuf qophii turan. Lammaffaa mul'ata gahaa qabu fedhii olaanaa waliin. Ati hoo hammamiin akkasiif ta'uu barbaadda? Waan tokko milkeessuuf waan barbaachisaa ta'e hundaa gochuu kan dandeechu dhugumatti waan sana kan barbaaddu yoo ta'e qofa. Kanaafuu waan tokkoof fedhii olaanaa yoo qabaanne humni keenya gara sanitti dhangala'a. Lammaffaa amantii yookaan belief. Waan barbaaddu akka danda'amu amani. Waan barbaaddu akka argachuu dandeechu amani. Namni kamuu osoo hin amanin wanta kamuu jalqabuu hin qabu. Milkaa'uu akka dandeechuu of amansiisuun dirqama. Humna of amansiisuun qabu beekuu fi gara kaayyoo keenya isa hiikaa qabeessa ta'etti fiduu danda'uun addunyaa tana irratti jijjiirama hundaa gonfachuu nu dandeechisiisa. Itti yaadatoo yaada neegatiiva keessan balleessaa. Anniisaa keessan hundaa yaadota poozitiiva ta'an irra oolcha. Addunyaan tun yeroo kam caalaa guutuu taatetti. Kanaafuu dandeettii keenya wallaaluu keenyaaf sababa gahaa hin qabnu. Sadaffaa beekumsa gadi fagoo yookaan deep knowledge. Naapooliyoon Hiil beekumsi anniisaadha wanti jedhu hin jiruu jedha. Kanaaf piroofeesaroonni yuunivarsiitii beekumsa waliigalaa baay'ee beeku. Piroofeesaroonni kun wantoota baay'ee irratti beekumsa qabu. Garuu abbaa qabeenya ta'uu hin dandeenye. In terms of capital jedha. Kanaaf Hiil beekumsa waliigalaa osoo hin taane beekumsa gadi galaa yookaan beekumsa gadi fagoo yaa qabaannu jedha. Wanti ati gurgurtu yookaan tajaajilli kennitu adda yoo hin taane abbaa qabeenya ta'uu dhiisuu dandeechaa jedha. Beekumsa gadi fagoo kana karaa garaa garaatiin argachuu ni dandeenya. Mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii qofa osoo hin taane manneen kitaabaa, gorsa ogeeyyii, koorsii isaanii irraa argachuu ni dandeenya. Barnoonni eebbifamuu qofaan ni xumurama warri jedhanii fi isas kan amanan bara baraaf itti murtaa'eera. Afraffaa fakkeenya sammuu yookaan imaajineeshinii. Sammuun kee wanta ati argachuu barbaaddu dura siif fakkeessa. Yoo hin yaadne hin milkoofu. Milkaa'ina kee guyyaa guyyaan qalbii kee keessatti yaada. Imaajineeshiniin beekumsa caalaa si barbaachisa. Beekumsi murtaa'aadha. Fakkeenyi sammuu garuu addunyaa ni marsaa jedha saayintistiin beekamaan addunyaa Albert Einstein. Yaada sammuu keenya gara gochaatti jijjiiruu. Sammuun keenya waan yaadee fi danda'u kamuu uumuu ni danda'a. Sammuun keenya eebba yookaan abaarsa nutti ta'uu danda'a. Hirkoo keenya yookaan diina keenya nutti ta'uu danda'a. Sammuu keenya haalaan yoo hooggananne guddina irraa kan nu hambisu hin jiru. Kanneen namni hubate jireenya isaa keessattis hojiirra oolchuu yoo danda'e milkaa'aa ta'uu irraa wanti isa daangessu hin jiru. Ni qabaadhu, amani, yaadi, baradhu. Yoo kana afran qabaatte milkaa'inni si fuuldura jira. Maatii koo hanga ammaatti waan na waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti nagaan naaf tura. Bye.